kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota OFM nageenya keenya kan kabajaa bakka jirtanitti isin ga'u jedha oduu guyyaa irraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira oduu dubbisuun kan isin wajjin turu Anfu'aad Sultaanii jalqaba irratti hanga footoo gaafa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad waan abdachiisaa hojjete addunyaan harka rukutte malee lamufattee fi shira xaxxe hin turre jechuun hayyoonni dubbatan reeffamaatiin awwaallatee awwaalcha qochisiisanii baasanii haati akka lafarra harkisu godhaniin murtee mootummaa Ameerikaa humnoota dimokiraasiitiif injifannoo leellistoota milikiif ammoo kufaatii guddaadha jedhame oduu biyya alaatiin loltuun Jarmanii baqataa Sooriyaati jedhuun sobee shororkeessummaadhaan shakkame babal'een oduutiin gaafa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad waan abdachiisaa hojjete addunyaan harka rukutte malee tammufattee fi shira xaxxe hin turre jechuun hayyoonni dubbatan deeggarsi haamilee fi maallaqaa itti roobaa ture salphaa hin turre amma addunyaan hundi nu jibbiteen nutti hinaafteen eessaa dhufe hagam dhugaadha jechuun hayyoonni kunneen dubbataniiru Itoophiyaan eenyuun taanaan maaltu biyya Afrikaa fi addunyaa biraatiin adda isii goonaan kan addunyaa hundi isii irratti shira xaxu kan shororkeessummaan hundi isii balleessuuf karoorfatu kan jedhan hayyoonni kun addunyaan Itoophiyaa balleessuuf hirriba dhabaa jirtiin kijiba rabbi jibbe jedhaniiru. Itoophiyaan qabeenya uumamaatiin ji'oopolitiks gabaadhaanis biyya ammaatti addunyaan itti hinaaftu miti jedhan olola mootummaan addunyaan nutti hinaafee shira nurratti xaxaa jedhu afuufu dhugaa jedhee kan fudhatu warra tooftaa abbootii irra hin hubanne warra shiraa fi kijiba EPRDF wayyaanee isa kaleessaa irraa waa hin barannedha jechuun dubbataniiru. Abbaan irree aangoo irra turuuf diina hin jirre uumuun waan baramedha. Dibbeen amma tumamaa jirus kanuma jedhan hayyoonni kunneen dhugaa dubbachuuf Itoophiyaa irraa Ameerikaa miti Keeniyaan ollaatu dantaa addaa hin qaban USA'n barbaachisummaa Itoophiyaa gadi bu'aa dhufnaan buufata diroonii Arbaa Minci qabdu kaastee deemuun ni yaadatama jechuun hayyoonni kunneen dubbataniiru. Diinagdee walitti hidhamiinsa USA fi Itoophiyaa waan kana jedhamu miti. Inni Awurooppaa fi Itoophiyaas akkasuma sodaa fi yaaddoon addunyaa guddaan balaan Itoophiyaa bifa adda addaatiin nu hin hanqatu jedhaniiti jechuun hayyoonni kunneen dubbataniiru. Muummichi ministeera Abiyyii fi warri kombortaa jala qabu garuu abbaa feene yoo ajjeesne yoo hiine yoo fannifne ukkaamsine feene yoo geggeessine maaltu isin ga'e jechuutti jiru. Addunyaan jaarraa 21ffaa akkasitti hin yaadu jechuun hayyoonni kunneen dubbataniiru. Biyyoonni hedduun waa'ee mirga dhala namaa duugaa sanyii fi nagaa fi tasgabbii naannoo irratti waliigaltee mallatteessantu jira kan jedhan hayyoonni kun hokkorri biyya tokko addunyaa hunda akka goolus fakkeen Rwaandaa, Siiriyaa, Yemen, Somaaliyaa, Maayinaamaar, Suudaanii fi biyyoonni kan kana fakkaatti ifatti agarsiiseera jedhaniiru. Mootummaan uummatanii bulcha jedhu yoo dhiitu yookaan yoo ajjeesu biyya gara hokkoraatti naannoo onkuraamalutti yoo seensise dubbachuun addunyaa waan hin oolle jedhan daandiin qabatte si hin baasu dhaabadhu jedhaa gorsanis dide kan ibiddatti seene muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad anatu biyya bulchaa kan ofiin jedhu isuma mataa isaati jedhaniiru. Biyya lammiilee isii irratti yakka hojjettu balaaleffachuun qoqqobbiin adabuun yoo hammaate waraana yoo inni erguun waan baramedha. Sirni apartaayidii Saawuz Afrikaa, Yugoslooviyaa, Maayinaamaar, Suudaan, Laayiberiyaa, Siiriyaa Liyoon fi kan kana fakkaatan akka fakkeenyatti fudhachuun ni danda'ama jechuun hayyoonni kunneen dubbataniiru. Addunyaatti qofa qabuun duratti maalitti jirra of gaafadhaa kan jedhan akkuma EPRDF waan ofii balleessan hundaaf ardii fi samii himachuun bara kana fagoo deemsisaa hin fakkaatu jechuun hayyoonni kunniin dubbii isaanii goolabaniiru. Reeffamaatiin awwaallatee awwaala qochisiisanii baasanii haati akka lafarra harkistu godhan akka maddi keenya kun jedhanitti waraanni qaama mootummaa biltsiginnaa ofiin jedhu kun rasaasan ilma ajjeesee maatiin boohee awwaallatee gadda taa'e jedhan. Bakka maatiin gadda taa'u dhaquun namoota gadda taa'an fuudhanii deemanii lafa namni kun itti awwaalame waldaa lafaa awwaalaa dhaquun reeffa maatiin dheengadda ganama caamsaa 19/2021 awwaallate qochisiisanii baasisuun reeffa isaa lafarra harkisiisan jechuun maddi keenya nuuf himaniiru. Akka maddi keenya jedhanitti haadhatti qawwee qabanii humnaan haati akka reeffa mucaa isii kana lafarra harkisiisu taasisaniiru jechuun dubbataniiru. Taateen kun Oromiyaa Wallagga Lixaa Aanaa Biilaa Ganda Booree jedhamutti kan raawwate yoo ta'u dargaggoon ajjeefame kun Gammachuu Malaakuu kan jedhamu akka ta'es maddi keenya OFM'if himaniiru. Taateen reeffa harkisiisuu kunis maatiin kaleessa ganama awwaalee erga galee gadda taa'een booda yeroo san waaree booda akka raawwate maddi keenya kun OFM'if himaniiru.
Murteen mootummaa Ameerikaa humnoota dimookiraasiitiif injifannoo leellistoota Minilikiif ammoo kufaatii guddaadha jedhame. Qabsoon uummataa dawoo godhachuun humni waggaa 27 uummata dhiiga boohee eega maqaa jijjiiramaatiin aangootti dhufee eegale Oromiyaa fi guutuu biyyaa keessatti yakka hammaataa raawwatamaa jira jechuun xiinxaltoonni dubbataniiru. Akka xiinxaltoonni kunneen dubbatanitti humni dhoksaan ilma Miniliqee Oromoo keessatti horsiisaa ba'e kun aangoorra buluu fi abjuu nugusummaa isaa hojiitti hiikuuf guyyaa dhiiga uummata fayyaaliyyii dhangalaasuu hojii godhateera. Dhaabbilee fi mootummoonni addunyaa turaniitis ta'uu yakka gareen kun diinaa akka Isaayyaas Afwerqii fa'aa wajjin uummata isaa irratti raawwatu hubannaan amma rakkoo guddaa keessa galaa jira gareen kun jechuun dubbataniiru. Kanaaf booddeessitoonni fi harcaatonni ekeraa Minilik waaqeffatu gadi yaatee dhumaatii lammiilee nagaa irratti qoosuu barbaade jechuun xiinxaltoonni kunneen qeequun dubbataniiru. Tarkaanfii mootummaa Ameerikaa kun falmitoota mirga namoomaa fi humnoota siyaasaa Itoophiyaa hundaaf injifannoo cululuqaa yoo ta'u, leellistoota Minilikii fi yakkamtoota dhiiga Oromoo irratti geeraraa jirtuuf garuu boo'icha guddaadha jechuun dubbataniiru. Oduu biyya alaatiin loltuun Jarmanii baqataa Sooriyaati jedhuun sobee shororkeessummaan shakkame. Loltuun kun baqataa Sooriyaa fakkaachuun qondaaltota siyaasaa irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf karoorsaa ture jedhameeti manni murtiitti kan dhiyaate. Loltuu maqaansaa Firankoo jedhamuun beekamu kun jiraataa biyya Firaansii wayita ta'u of dhoksee jiraataa ture jedhameera. Maqaa baqataa Deevid Beenjaamin jedhamuun galmaa'ee argameera. Eenyummaan sobaa nama kanaa kan barames ashaaraa quba isaatiin. Loltuun bu'uura isaa Israatisbarg taasifate kun baqataa Sooriyaa kiristaanatti ofiin jechuun galmaa'uun hordofeeti ashaaraa qubaa wal fakkaataa ta'uun kan beekame. Himannaa abbaan alangaa dhiyeessan ministeerri haajaa alaa Jarman Heiko Maas ittaanaa afyaa'ii paarlaamaa fi Yahudaa mirgoota namoomaatiif mormu tokko qondaaltota namichi kun irratti kiyyeeffate keessayyi jedhameera. Eenyummaan baqataa Sooriyaa kun Filisxeenii fi haleellaa kanaan baqattoonni yakkamtoota jedhamuun akka himatamanii fi haalli farra islaamummaa cimee akka ba'uuf jedhuun himannaa dhiyeesse abbaan alangaa. Kutaa meeshaa maatii nama kanaa keessatti fanjiiwwanii fi meeshaaleen ittiin fanjiin hojjetamu argameera. Akkasumas sakatta'iinsa gaggeeffameen barreeffamoonni fi waraabbiiwwan sagalee Hiitlar leellisan argamuun ibsameera. Loltuun kun bara 2017 kan to'atame yoo ta'u, kan to'atames wayita buufata qilleensa Veenaatti mana fincaanii keessatti shugguxii baasuuf yaalaa turetti jedhameera. Loltuun kun garuu haleellaa kamuu hin raawwanne mankaraaresseessas miti jedhameera. Sababii eegumsa ragaa dhuunfaa Jarmaniitiin namni akka shakkame tokko maqaan maatii isaa yookaan isii ummataaf ifa hin ta'u jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun guyyaa kanaaf qabne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.